Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf dhaabbilee misoomaa hojmaata isaanii jijjiiruu irratti cimnee hojjanna jedhan. Dhaabbanni misoomaa Oromiyaa ikaaf koonjiila obbo Awwaluun durfamuun daawwatame. Sagantaa daawwannichaa irratti obbo Awwaluun akka dubbatanitti fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf dhaabbilee misoomaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjanna jedhan. Ikaaf koon erga hundeeffamee waggaa dheeraa lakkoofsus bu'aa barbaadamu hin buusne bu'aan barbaadamu akka argamuuf irratti hojjanna jedhan obbo Awwaluun. Dhaabbileen misoomaa cimanii akka of danda'aniif gurmaa'insa isaanii sirreessuun qulqullinaaf baay'inaa fi ariitiidhaan akka oomishan goona jedhan. Teknoolojii yeroon barbaadamu gabaa keessaa barbaadanii hidhachuun tajaajila isaanii saffisaa qaqqabamaa fi qulqulluu ta'e uummataaf kennuu irratti ammallee jabaatanii hojjechuu qabu. Kana irratti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbanni kun dhaabbata uummataati parsantii 100 kan immoo jabaannee deeggarree cimsinee gaheen inni diinagdee keessatti qabu daran akka cimaa deemuu danda'u gochuuf mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa barbaachisu hunda kan godhu ta'uu isaa. Oomisha isaanii qulqullinaan baay'inaan ariitiin oomishanii gabaaf dhiyeessuu jalqabanii jiran jechuudha. Kana gochuun gabaa keessatti dhaabbileen misoomaa keenya akka dorgomaa fi bu'a qabeessa ta'an deeggarsi mootummaanis karaa guutuu ta'een kennaa jira. Walitti hidhamiinsa gabaa guddaatu uumamaa jira. Asirraas mootummaan uummanni fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf fayyadamummaa uummataatiifis dhaabbileen kunniin sirriitti hojjechaa jiru. Kanas cimsinee kan itti fufnu ta'uu isaa carraa kana. Hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata ikaafkoo obbo Taarikuu Abarraa gama isaaniitiin dhaabbatichi oomisha mukaa, sibiilaa fi suphaa konkolaataa irratti akka hojjetu ibsanii rakkoo gabaa fi maallaqaa qabnu mootummaa yoo nuu hiike bu'aa guddaa buusuu dandeenya jedhan. Kaayyoon guyyaa irraa itti aanaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Awwaluun asitti argamanii fi tokkoffaa qorannoo qorachiisnee eessaa gara eessaatti deemuu qabna kan jedhu mirkaneessuuf ture. Qaamni kun ilaalee yeroo ammaatti hojii akka naannoo Oromiyaatti hojjetamuu qabuu fi qaawwaa gabaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabu waan lama irratti yoo hinduucha ta'e yookaan yoo gabaa bal'aan argama ta'e hojii kana mirkaneessinee beekamtii kennuudhaaf tokkoffaani. Beekamtii kana booddee garuu hojii farniicharaa alaarraa gara biyyatti galchinu dhaabnee ofii keenyaa humna guutuudhaan akka oomishuu dandeenyu keessattuu meeshaa barnootaa, meeshaa biiroolee kan hojjechuu dandeenyudha. Lamaffaa suphaa konkolaataa giddu galeessa godhatee yeroo ammaatti biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa konkolaataa 2,400 ol kan qabu. Gabaan yeroo ammaatti gara mootummaatiin jiru hojii guddaadha jechuudha. Hojii kana immoo dhuunfannee hojjechuu akka dandeenyutti tokko deeggarsa humnaa barbaanna. Lamaffaa deeggarsa maallaqaa barbaanna. Sadaffaa iddoo bal'aa qabna. Gamoowwan guddaa iddoo hojii kanaaf ta'an qabna. Garuu hanqina maallaqaa qabnuu fi deeggarsa ogummaa irratti nu godhamuu qabuuf qaamolee adda addaa walitti nu hidhuudhaaf jecha qaama duukaa hojjennu wajjin walitti nu fideera waan ta'eef carraa guddaadha kan itti fayyadamne jechuun danda'ama. Dargaggoonni carraan hojii uumameefis rakkoo dinagdee isaanii hiikkachaa jiraachuu dubbatan. Egaa as hojjechuun kan koo faayidaa guddaa naaf qaba. Ani akka nama tokkootti hojii kana hojjedhee tanan hojii kanaan bula. Akka nama tokkootti immoo maatii qaba. Maatii kan koo kan ittiin bulchu hojii kanaanii jechuudha.